Akkam jirtu hundumti keessan bakkuma jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Egaa meegaa wanta yeroo kana keessa uummanni keenya biyya keessaas ta'e biyya alaa itti jiru uummanni Oromoo akkuma waliigalaatti dhimma filannoo bara 2007 akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti bara 2015 akka lakkoofsa Awurooppaa kanatti maaltu ta'ee maaltu raagame filannicha akkamitti xumurame itti ba'isaa maal ta'inna laatasa jedhu irratti waanan filannoon torbaniin jiru dubbadhe irratti kaasee namoonni waanan sana dubbadhe quba qabdu natti fakkaata. Warri dhageessan warri waliif hirtanii sanarraa amma tokko waan hubattan qabdu jedhee yaada. Filannoon torbaniin utuu jiru naannoo ba'a Harargee keessatti akkasumas naannoo gara Iluu Abbaa Boraa magaalaa Buree bakka jedhamtutti jedhanii fakkeenya gurguddaa lama akkasumas naannoo gara Booranaatti akkasumas Yaabeelloo keessatti darbee naannoo warra sabaaf sablammoota kibbaa keessatti walumaa galatti gara bakkoota 16tti filannoo torbaniin jiru koroojoon guutameetu argameera. Filannoo torbaniin jiru waraqaan filannoo akka koroojoo buufata naannoo jiruutti koroojoon lama guutamee argameera jedhamee gabaafamee ture. Gabaasa kana keessaa lamaan isaa ifa ta'eera. Darbee naannoo kibbaa keessatti wanta ilaalame kan viidiyoodhaan lafa kaa'ame obbolaa nama lamatu turani. Inni tokko kaadiree gandaati. Inni tokko immoo garee warra mormituu deeggera. Inni kaadiree gandaa sun waraqaa filannoo boriin jiru guyyaa sanbata duraa galgala mana isaatti fuudhee galee bakka hojii isaatiitii mana isaatti fuudhee galee koroojoo filee utuu inni guutuu mallattoo kanniisa irratti godhee utuu inni guutuu mucaan obboleessaa deemtee hidhattee waraqaa filannoo sana fuutee tokko abbaa ishee itti fiddee jechaadha. Wasiila ishee jalaa waraqaa filannoo sana fuutee abbaa ishee itti fiddee jechaadha. Abbaan mucaa sanaa battaluma sana karaa marsaa feesbuukiitiin viidiyoodhaan waraabee gadhiisuunsaa dhaga'amee ture. Kana jechuun uummanni kan ba'ee filee isa fedhuudha, isa barbaaduudha jechaadha. Garuu mootummaan sanumaan dura filatee ofiisaatiif xumuratee of filee xumureera karaa kaadiree isaatii jechuudha. Suni waan ifa keessa jirudha. Har'agaa paarlaamaa keessa harki caalaan koree mormituu seenan taayitaan kan bulchiinsa durumaan aangoorra tureeti. Kana jechuun bulchiinsni kun maaliif of fileedha? Maali bulchiinsni kun kan inni of filuuf yeroo hundumaa filannoo 5 darban kanatti kan inni of filuufi maalinni jettanii yoo ilaaltanii warra bulchiinsa kana keessatti hojjetan hundumti isaanii warra bosonaa dhufanidha. Jiruuf jireenya isaanii qabsoo irratti dabarsanii lafa gogaa keessa taa'anii dheebotanii beela'anii mootummaa dargiitiin akkuma adda bilisummaa Oromoo gochaa ture warra yeroo dheeraadhaaf lolaa turanidha. Haa ta'u malee loluun isaanii yeroo sanaa warri gara Tigraayin bilisoomsuudhaaf lolu turan. Warri Amaaraa naannoo Amaaraa bilisoomsuuf hundumtuu naannoo isaa bilisoomsuudhaaf lola ture. Garuu
namoonni tooftaan siyaasaa isaaniif galte haala keessa jiran irratti hundaa'uudhaan waan isaan irraa barbaachisu tokko lafa kaawwataniiru jechuudha. Sun maal inni bulchiinsa isaanii warri Tigraay keessa dhaabbachuudhaa fi wantoota hedduu dhabu Oromiyaa keessa wanta jiru argachuu hin danda'an, keessattuu Finfinnee keessatti mootummaaleen darban kan isaan ijaaran, kan isaan achi keessatti hojjetan keessa waa argachuu hin danda'an. Har'a kan ilaallu gamoowwan Finfinnee keessatti ijaaramanii jiran hedduun isaanii, waajjiraaleen ijaaramanii jiran hedduun isaanii bulchiinsota mootummaa walirraa dhufaa darbaatiin uummatumarraa saamamee ijaaramedha. Kana jechuun maallaqa hedduun kan itti dhangala'edha jechaadha. Qabeenya guddaa. Kun egaa mootummaan amma aangootti dhufe kun roorroof gidiraa hedduu keessa darbe achi waan ga'eef san waayyuu humnaan waan achirratti ol ba'ee fi akkuma qoosaatti wanta dhiigatti dhangalaasanii lubbuu ofiitti wareeganii of harkatti qabatan tokko waraqaa akkanaatti qalamaan dibanii mallattoodhaan namni kabiraan dhufee filatame bakka isaanii kana ni ta'a jedhee namni yaadu sammuun isaayyuu xiqqoo hanqina qaba jedheetanii kanan tilmaamu jechaadha. Sanas duraanis dubbadheera. Jarri kun dhuguma akkanattiin otoo kufanii, otoo filatamuu baatanii, taayitaa gadhiisanii waan deeman isinitti fakkaataa jedhee gaaffii yeroo garaagaraa kaasee dubbachaa gaafachaan ture. Kanaaf namni qawweedhaan dhufe, namni qawweedhaan bakka qabate, namni dhiiga isaa dhangalaasee bosona keessatti yeroo isaa dabarsee waggaa 20 waggaa 30 bosona keessa taa'ee lolee har'a taayitaa kanatti dhufee qabeenya amma naga'u biyya nama kabiraa keessatti, biyya saba kabiraa keessatti dhufee kan taayitaa sana harka isaa keessa galfate, qabeenya amma naga'u harka isaa keessa galfate, investimentii waan isaaniif barbaachisu namoonni muraasni kan isaanii kan godhatan har'a waraqaadhaan filannoodhaan dabarsanii taayitaa sana ni kennu jedhee antasumaa hin tilmaamu. Kana yeroon jedhu uummanni maal gochuutu isarra jira? Warrumti mormitootaa kun warri baratan jedhaman dookteroonni, profeesoroonni, warri saayinsii siyaasaatiin waan hedduu fudhattanii waan hedduu irratti bobbaatanii hojjechaa turtan, hojjechaas jirtan, yeroo keessan akkasumaan amaatiidhaan dabarsuun qabdanidha. Ani waan inni isiniin jedhu waggaa 5 filannoo geggeeffame kana keessatti ilmi namaa, namni barate, namni mataa qabu, namni sammuu qabu, namni yaaduu danda'u, namni biyyattiidhaaf ijoo ta'uu danda'u tokko qaroon otoo lakkooftanii sababa filannoo qofaatiin, sababa mormii qofaatiin nama meeqatu du'e, nama meeqatu lubbuun isaa wareegame. Istaatiksii kana ilaaluudhaa fi gabaasa qeerroo barattoota wareegamanii, nummata wareegame, saba wareegame keessa galmee qeerroorra marsaa Google irraa soqaatii baasaatii ilaalaa istaatiksii sana nama kuma meeqa kan lubbuun isaa dhimma siyaasaa kana qofaaf waggaa 20 kana keessatti nama meeqatu dhume, nama meeqatu du'e. Haati isaaniitu isaan jaallattu, obbolaan utuu jaallatanii, abbaan utuu jaallatu, obboleettiin utuu jaallattu, obboleessi utuu jaallatu, hollaan utuu jaallatanii nami meeqa aarsaa ta'eera. Aarsaa isaan ta'an kun aarsaa isaan itti kafalan qaama itti hir'ate, namni meeqaatam lubbuu kan itti dhabe kun aarsaa akkasumaan
akka waasaatti lafatti gatamaa jiru wayinatti fakkaata. Sababiin isaa nuti siyaasa bakka hin qabne dalagaa jirra. Wal gowwoomsuutti jirra. Wal sobaa jirra. Otuu dhugaa beennu, otuu iji keenya dhugaa ilaaluu danda'u, otuu iji keenya dhugaa argee arrabi keenya dhugaa dubbachuu danda'u, gurri keenya dhugaa dhaga'ee dhugaa arrabi keenya dhageessisuu danda'u, wal ajjeesisuu hin qabnu, wal ficcisiisuu hin qabnu. Yoo hin duuna wareegamneetu lolleetu akkuma isaanni hirreedhaan dhufan, hirreedhaan achirraa isaan kaafna jennee walii galle akkasumaan wal fixuu hin qabnu, akkasumaan wal balleessaa dhiibnee abiddatti wal laquu hin qabnu. Jarri nama nyaatu, jarri abidda. Maaliif beektu? Waan hin jedheef hin qaban. Jagna waan ta'aniif miti. Namni tokko kan inni jagnoomu yoo waa of harkaa qabaateedha yeroo baay'ee. Waa jiraachuu irra jira. Darbeemmoo gumiif gurmuu yoo qabaateedha. Sabni Oromoo yeroon isiniin jedhu, sabni Oromoo gaafan jedhu waraana mootummaa amma abbaa aangoo ta'ee jiru kufuu didee jennee kan nuyi iyyinu, nu hate jennee kan nuyi itti iyyaa jirru kun ilmaan Oromoo waraana meeqa of keessaa qaba? Tilmaamtanii beektu? Yoo Oromoon hiriira nagaa ba'u Tigireedhaa dhufeetu dhukaasee ilma Oromoo tokko ajjeesu argitaniittu? Hidhataan gandaa eenyuun? Kaadireen dabballeen ganda Oromiyaa keessa jiranii eenyu fa'i? Eenyu kan haadha Oromoo hidhu? Eenyu kan daa'imman Oromoo hidhu? Eenyu kan abbootii Oromoo hidhu? Baadiyyaa keessatti. Isa Finfinnee keessaa, isuma Finfinnee keessaa fi isaa Tigireen isaa ajjeeftu, Oromoon isaa ajjeesu, Amaarri isaa ajjeesu, isaan walumaa galatti warra humna isaanii abdachuudhaan jiraatan qofaadha jarri. Warra baadiyyaa keessaa fakkeenya fudhadhaa ilaalaa. Amboo keessatti, Naqamteetti, Gimbiitti, Asoosaatti, Mandiitti, Gooriitti, Begiitti, Najjootti, Boojjitti. Mee ilaalaa Shaambutti achi ol yoo dhuftan, Guuttinitti, Angaritti, eessa ol yoo gadi dhuftanii gara kibbaa gad dhuftan, Yaabellootti, Muyaalee keessatti, yoo gara kibba ba'aatti ol baatan, Adaamaatti, Bishooftuutti, Baaleetti, Roobeetti, Asallaatti, yoo gara ba'aatti achi deebitan, Harar keessa guutummaa masaa keessatti, Wallootti yoo ol deebitan, mee uummata kamtu hidhataa gandaa ta'ee jira? Tigireetu hidhataa gandaa hundumaati jechuudha? Amaaratu hidhataa gandaa hundumaati jettanii yaaddu? Kan wal ajjeesu muraasni warra sammuu isaanii waan biraatti galeedha jechaadha. Maal inni kun? Mootummaan kun kufuu dide jennee dubbachuu nurra hin jiru. Mootummaa kana akka inni hin kufneef nutu ijaarsa ta'ee fi yoo jenne ofii keenya yoo komanne gaarii natti fakkaata. Tokko wal duukaa ka'uu hin beeknu. Yoo wal duukaa kaan immoo wal amannee waliin hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Sanatu nu gidduudhaan maa wal sobaa oolla, maa wal gowwoomsaa oolla. Achitti sanatti akkas ta'e, achitti sanatti akkas ta'e maal jechaa oolla. Waraanni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachuu ni miti, bilisummaan kan dhufuu danda'u. Waraana banuudhaan. Tarkaanfii fudhachuun humna diinaa laaffisuu eeyyee barbaachisaadha. Garuu waggaadhuma waggaadhaan waggaa 20, waggaa 30, waggaa 25 kana guutuu tarkaanfii fudhachuudhaan nama 2, 3 irratti, nama 5, nama 6, nama 10 irratti tarkaanfii fudhachuudhaan bilisummaa waaraa fiduun hin danda'amu. Anammallee kanan jedhu maal inni tarkaanfii fudhachuun ga'aa miti.
akkaataa ummatichi wal ga'ee gadi ba'ee harka caalaan bobba'ee waraana isaa qabu ijaarratee ofiis deemee leenji'ee mana taa'anii waraana qofa leenjisuudhaaf eeguu miti. Waraanni achi dhufeetu naaf waraanee akkan bilisoomna godha jechuu miti. Dargaggeessi qophaa'uu qaba. Maali? Inni waraaneetan biyya kootiif loleetan biyya koo bilisoomsa jedhee namni yaadu tokko waan isarraa eegamu dursa godha malee isa achi jirurraa waa eeguu hin qabu. Sirriidha, waraanni adda bilisummaa Oromoo bakka inni jirutti kabajaa qabaafan biraan dhufe keessan ture waan ta'eef ulfinan qabaafi. Waraana adda bilisummaa Oromoo irratti yaada dhiyeessuu kooti. Waraanni adda bilisummaa Oromoo innumti jiru qofti tarkaanfii fudhachuudhaan bilisummaa Oromiyaa fiduu hin danda'udha. Inni jiru qofti tarkaanfii fudhata malee waraana banee lafa qabatee cabsee seenee Oromiyaa bahaa dhiha dhuunfachuudhaaf humna ga'aa hin qabu. Sababiin isaa uummanni Oromoo akka waliigalaatti waan isarraa barbaadamu ta'ee gadiitti hin baane. Uummatichi akka inni waan isarraa barbaadamu guutuu guutuutti hin baaneef immoo wantoota gufuu ta'an sadii kaasuun barbaada. Uummatatu deeggaruu didee miti. Uummanni akka inni wal faana ka'ee deeggaree dargaggeessi bosona dhaqee leenji'ee akkuma saba kamiiyyuu biyya isaatti humnaan cabsee diina ofirraa galchuu danda'utti hanganni humna sana horatutti uummanni duuba dhaabachaa jiru. Maaliif beektu? Sababiin isaa inni tokkoffaan hogganoota keessa wal amantaan dhabamuudhaan. Inni lammata waleejjin hojjechuu wal dhaaluudhaan. Inni sadaffaan dantaa sabaa dura dantaa ofii dursuudhaan. Hogganoota warra nuyi jennee maqaa isaanii yeroo hundumaa kaafnu rakkinni isaan qaban rakkina gamtaa otoo hin ta'in rakkina fedhii ofii duubatti hambisanii fedhii sabaa dursuu dadhabuudha. Har'aan kan narran jiru hogganni jedhu tokko yoo jiraate as ba'ee abdiin maal dubbataa jedhee bakka dhugaan jirutti bakka sabni wal ga'ee fala barbaaduu danda'utti dubbachuutu irra jiru. Tokko jiru hundumatu sanarratti rarra'e miti. Tokko jiru isaan sun immoo sagaleen isaanii iyyuu hin ba'u yoo isaan dubbatan achumatti kan hafuudha irra caalaan isaa. Ani waanan ofii koof tilmaamee dubbadhu miti. Waanan beeku, waanan arge, waanan guutuutti dhagaye iji koo arginaan gurri koo dhageenyaan sammuun koo sirriitti xiinxaluu danda'a jechaadha. Wanti afuun jiru. Kanaaf keessa seentee wanti argituuf ala teessee wanti tilmaamtu garaagarummaa guddaa qabdu. Kanaaf tilmaamtanii uummata Oromootu dadhabeen jedhina. Wanti uummaticha dadhabsiisee duubatti hambise sababoota gurguddaa akkasii kana jechaadha. Har'a maaltu ga'a? Mee warra biyya keessatti qabsoo nagaa goonedhanii filannoodhaaf socho'an kanarraa waan tokko isinitti himu. Otoo beekani, otoo iji isaanii argu, otoo gurri isaanii dhaga'u dhiibanii dhumatti galanii aarsaa barbaachisaa namooti kaan akka kaffalan gochuu ofiifis yeroo isaanii fudhatanii aarsaa barbaachisaa ta'e kan isaan kaffalaniif inni kun dhibee biraa qaba miti. Wanti hojjetamu kan sabaati. Garuu yeroo namni tokko maatii tokko keessa qabsoo kana irratti wareegamu maatii sanatti ni dhaga'ama.
maatiin sun mucaan koo maa du'e waan bu'aan qabneef ijoolleen koo wareegamanii jedhanii maatiin ni gaddu garaan isaanii ni gadda gadduun dhiisu maaliif dhiiga keeti waan ta'eef si gaddisiisa. Namni tokko gaafa wareegamu hogganoota hundi biyya keessa jiran sun maqaa nama wareegamee sana kaasanii bara kana godhe bara kana godhe yeroo akkasii akkas godhe waan akkasii irratti wareegame jedhanii hogganoonni gurguddaan kun utuu isaan as ba'anii ijoollee wareegama kaffaltu kana waa'ee isaaniitu isaan irraa dubbatanii dhaga'ame. Kana jechuun hanqina isa ijoollee jajjabduu kaafachuu danda'u fidu keessaa tokko isa kana. Ni ba'ee hiriira nagaa ba'ee rukutamee ajjeefamee abaluu lafa akkasiitti hiriira nagaa irratti wareegama. Gochaan isaa dhagaan isaaf dhaabamullee dhagaadhuma isa kaaniif dhaabamu wajjin tokkuma jechaadha. Dhagaama hattichaaf dhaabamu wajjin waluma qixxee. Warri isaa abbaan haati obbolaan firru isaa mucaan qabsoo kana irratti wareegame kanaaf warra isaatiif kanatu ta'a jedhee dhaabi gadi bu'ee waa'ee warra sanaa warra isaatii sana dubbate tokko hin jiru. Biyya alaa keessatti nan ilaala biyya keessattis nan argaa akka aadaa keenyaatti namni tokko yoo maatii keessan keessaa jechaan maatii irraa namni tokko yoo du'e hollaan firri gaafa dhufu kennaa kenna jechuun maal jechuudha yaada namoota sanaa tasgabbeessuudhaaf baasii waan sana irratti ba'e owwaalcha isaatiif waan tokko gochuuf yoo biyya alaa keessatti du'e ta'e biyya alaatii biyya isaatti deebisuudhaaf gargaarsa walitti funaana uummanni keenya waliif kenna. Biyya alaas akkuma kana godha garaagarummaan qabu walitti dhufnaan namni tokko du'ee jennaan namni tokko wareegamnaan gargaarsa barbaachisaa ta'e ni kennama jechaadha. Wal tumsuutu jira qabilee wal kaasuudhaaf. Kan keenya garuu sanarraa adda waan addaan argi. Isuma qofaadhaanii dhukkubfatee du'ee fiyyuu maallaqi walitti guurama maatii isaatiif ni kennama karaa waldaa hawaasa kana kanan beeku. Ijoolleen Oromoo biyya keessatti wareegamtee maqaan ishee kaafamee ol fuudhamee maatii isheetii fi gargaarsi kun mee maatiin sun waan kanaan itti hirraanfatan xiqqoo hatasgabbaa'anii jedhee hajajjabaatan jedhee waldaan hawaasaa ilma Oromoo intala Oromoo biyya keessatti wareegamte tokkoof biyya alaa keessa kan jirus biyya keessa kan jirus waa walitti qabee gumaachinni kenne maal inni mee moo nutti baay'ata moo wanti sun hagamitti akka ilaalamuuf ilaalaa isinis tilmaama ittiin miseensa baay'ifachuu dandeenyullee hogganoonni keenya inni hoggana jedhee bakka tokkotti ol ba'ee jiru wanta irratti hojjetamuu qabu keessa gadi bu'anii ilaaluutu isaan irra jira. Irra deddeebi'anii waan kanatti yaaduu qabna jechaadha. Nurraa barbaachisa nurraa eegama. Eenyummaa keenya ibsuu yoo barbaanne wantoota eenyummaa keenyaaf barbaachisanii jabaannee irratti hojjechuu qabna. Karaa kam maaltu hojjetamuu irra jira maaltu ta'uu qaba jennee waliin irratti yaaduutu nurra jira jechaadha. Nama tokko qofaan miti hunduma keenya ilaallata. Namni tokko Oromiyaadhaaf jedhee aarsaa yoo kaffale aarsaan inni kaffalu kan isaa qofa miti yookaan kan maatii isaatii qofaati miti. Yoo dhukkubfate yoo rukutame yoo achirratti miidhame hospitaala kan inni dhaqee ciisu qabeenya abbaa isaatii gurguruudhaan yookaan qabeenya haadha isaatii gurguruudhaan gatiin mana yaalaa kaffalamuu hin qabu. Firoonni isaa qofti maallaqa walitti buusanii nama sana yaaluu hin qaban. Kana beekuutu nurra jira. Namni isa beeku qofti isa yaalchisuun irra jira. Oromoo kan taate bahatti kan dhalatti kibbatti kan dhalatti kaabatti kan dhalatti dhihatti kan dhalatti giddugalatti kan dhalatti ilmi Oromoo tokko waa'ee Oromiyaatiif waa'ee Oromummaatiif wareegamuusaa dhageenyaan maatii isaa bira dhaabbachuun dirqama koof dirqama keeti. Hunduma keenya jechaadha. Nama tokkoof lamayyuu hin qabu. Namni tokko qabsoo irratti
dhimma qabsoof dhimma oromoof dhimma oromummaa irratti qaamaa hir'ateera taanaan dhukkubfateera rukutameera hospitaala seeneera taanaan namni sun shiroo nyaatee buluun irra hin jiru haga inni jirutti waan qabnuun itti baasnee oromoon cufti inni keessaas inni alaas ofirraa hir'isi goota kee gargaari yoo dhukkubfate biyya ambaa keessatti biyya keessaa hidhamee dararamee biyya lammaffaatti gaafa gadi ba'u kadhatee maaliif nyaata qofaasaatti hojjetatee akkuma nama maalii garaasaa qofatti nyaatee buluu dadhabeeti miti ilmi oromoo tokko intalli oromoo tokko kan isheen biyya ishee irraa baatee qabsoodhaaf jettee kan isheen biyya ishee irraa baatee dararamtuu fi oromummaadhaaf jecha sabummaadhaaf jecha kanaaf sabni inni carraa argatee bashannanee taa'u itti tolee nyaatee bulu siree gaarii irra kan rafu yeroo lammiin kee tokko biyyarraa qabsoodhaan dhiibamee alatti gadi ba'ee biyya lammaffaa keessatti agabuu bulu nutti dhaga'amuutu irra jira nutti dhaga'amuu qaba akka sabaatti akka eenyummaa keenyaatti wal tumsuu qabna wal gargaaruu qabna wal bira dhaabbachuu qabna kamireeqa jaalalli sabummaa kan jedhamu sun kaminni wanti sabummaa wanti oromiyaaf wanti oromummaa akka nu yaannutti miti akka nu yaannu qofaatti hojjetu akka sabni waliigalatti yaadutti hojjeta akka eenyummaa sabaatti hojjeta qabsoodha barbaachisaadha ni hojjenna barbaachisaadha wanta nurraa eegamu goona barbaachisaadha isa hundumaa irra caaluma tokkummaa qabaachuu qabna tokkummaan karaa lamaan ilaalama tokkummaan sammuudhaan walitti dhufuu danda'u lammata dinagdeedhaan wal bira dhaabbachuu danda'u isa kana namni kamuu adda baasee beeka jedheetan yaada waa'ee keenyaa fi alagaan wanta nuuf gumaachuu hin jiru of sobuu hin qabnu jechaadha namooti keenya baay'een kan duraan dubbadhe sun maaliin warri baratan warri beekoon har'a biyya keessatti dhaabilee garaagaraa tiin socho'aa jiranii waan isaan dagatan waa tokkotu jira abdii kutannaa maalirraa qabsoo bilisummaa oromoo kan bara dheeraadhaaf qancare silumaa qabsoo bilisummaa oromoo bara dheeraadhaaf kan qancare kana maaltu qancarse jedhanii silaa qorachuutu isaan irra ture inni dhufuu hin danda'u jedhanii dhaaba kabiraachitti ijaaruun dhaaba hundee hin qabne dhaaba sochoosuu hin dandeenye tokko waraanee waraansisuu hin dandeenye tokko deemtee dhattee ijaaruurra dhaaba isa ijaaramee jiru isa hundeedhaan lafa qabatee jiru tokko bal'isuu gola saba bal'isuu itti seentee siyaasa isaa keessa maaltu jijjiiramuu qaba uummati akkamitti dammaquu qaba hundi akkamitti waan kana gurra keessaa qabaatee mana isaa keessa seensifatee mana isaa keessa of bobbaasuu qaba jedhee sana irratti silaa gadi taa'ee waliin hojjechuu ture sana kan daganne jecha abdii kutanna baay'een keenya maaliif hanga dhumaatti dhaabbannee haqaan waan tokko gochuu dadhabnee jecha sun maalinni akka fedhii keenyaatti waan faana baaneefi fedhii kee qofa faana yoo baate waan sabaa hojjechuu hin dandeessu tasumaayyuu kanaaf hogganoota keessa namoota muraasatu fedhii isaaniitiin cabsatanii ba'an inni tokko jedhu isa tokkoof ta'uu dide karaa kanatti taa'ennaan karaa kana malee jedhanni tokko
inni kun illee tole jedhee karaa san inni jedhu irra duukaa deemuu dide. Inni kun achi deeme, inni kun as deeme. Inni kun gad deeme, inni kun ol deeme. Inni kaan fuuldura deeme. Jarri maal ta'an amma geengoo maran jecha. Inni ol deeme gad deebi'e. Inni bitaa deemes bitaatti acha deeme qubata dhabee gara mirgaa deebi'e. Mirgaanis acha deeme qubata waan dhabeef gara bitaatti deebi'e. Inni gad deeme waan tuqee dhaabbatu waan dhabeef ol keessa deebi'e. Innumtuu gad deebi'e. Inni kun bitaanis mirgis walitti gaafa dhufan walitti dacha'anii wal keessa deddeemuu jalqaban jecha. Wal keessa deddeemaa jirra har'a. Akka dhaabaatti akka qabsootti gaafan taa'ee ilaalu dhaabii hundumtuu ol utaaleetu dagalee rukutee lafa gad deebi'uu jira. Dalga utaalee dagalee bitaa rukutee manuma keessatti as deebi'uu jira. Inni kun hundumti isaa wanti nu irratti hojjechaa jirru egaa waan nu gochaa jirru akkaataa nu ittiin adeemnu karaa lamaan akka laalu nu godhee jira. Tokko waan keessa keenya jiru tokko baasnee himachuu dadhabuudha. Inni lammataa haala jiruu keenya haala sabummaa wal faana deemsisuu dadhabuu keenya. Inni tokko dhaaba bizinesii gochuu barbaada. Bizinesii gaafan jedhu daldala gochuu barbaada. Itti hojjetachuu barbaada dhaabatti. Fira isaattiin biyya alaa fidachuu barbaada. Biyya alaa keessa taa'ee dhaaba kana keessa hojjechaa odeeffannoo biyyatti kennee biyya keessatti investimentii mataa isaatii uumachuu barbaada. Kan godhanis immoo jiru, kan uummatanis jiru. Nan beeka qaamaan naman beeku jira. Hojii isaaf investimentii isaa bakka inni investimentii qabu yeroo inni itti jalqabee fi guddinni investimentii isaati guyyaatti meeqaan akka inni guddatu nan beeka jecha. Argeera waan ta'eef. Bakka inni irra hojjechaa turetu waan kana akkan isaan saaxilu na godha waan ta'eef jecha. Kanaafan irraa dubbadha. Dirqaman qabu haasa'uudhaaf. Garuu wanti na dirqu maal inni? Maafi inni bitaas acha deemee inni mirgaas inni bitaas inni samiitti ol ba'es inni gadi bu'es hundumtuu dagalee tuqanii as deebi'anii akkuma geengoo wal keessa maramaa jiru. Wal xaxuu jiru. Wal keessa deddeebi'an. Huranii fuulla'uu gaafa dadhaban walitti deebi'u jecha. Otuu kallattii tokkoon fuula walitti deeffatanii xiyyaa tokko wal faana gara xiyyaan tokko darbatamtutti hundee xiyyaa sanaa qabatanii qara dhibba qaban sana fuul tokkotti deeffatanii qara xiyyoo dhibba ofii qaban sana ofii hundee ishee qabatanii hundee ishee tolfatanii duukaa utuu bararanii diinota miiliyoonaan ofirraa galaafataniiru. Amma garuu maal godhan? Xiyyoo silaa gara kallattii arfanuutu darbatanii ittiin diina hiddanii qarasaa ofitti galagalchanii wal keessa deddeebi'an jecha. Ittiin wal iddoo jiru xiyyoon isaa inni guddaan xiyyoo arrabaati. Xiyyoo arrabaa kana ofirraa doomsuun barbaachisaadha. Yoo diina ittiin waraanuu hin dandeenyu ta'e xiyyoo arrabaa ofii qabnu ofirratti doomsuun barbaachisaadha. Amma ilmi Oromoo tokko intalli Oromoo tokko jabaattee as baatee waan mul'attiin argamu tokko saba Oromootiif gaafa hojjetee argamu gaafa isheen hojjettee argamtu arraba meeqatu irratti dhufa argitaniittu. Kaleessa sabboona har'a diktaatara kan jedhamu har'a nama meeqa jira beekaan Oromoo. Bu'aa ijaan arginu kan buusanii nutti argisiisan kaleessa qabsaa har'a gantuu nama meeqa jira. Kaleessa gantuu har'a qabsaawaa nama meeqa jira. Maqaa akkasii mana keessan keessatti taa'aatii lakkaa'ame akka keessanii dhaggeeffattanitti mana keessan keessatti lakkaawaa. Mul'ata miti waan anaasaa jiru kun wanta ta'e wanta ta'aa jiru wanta immoo ta'uuf itti fufaa jirudha.
waan an dubbachaa jiru. Kanaaf Oromoon maal barbaada? Bilisoomu? Bilisoomuuf maal gochuutu nurra jira? Tokkoomuudha. Tokkoomuuf maaltu nu barbaachisa? Humna. Humnoomuuf maal nu barbaachisa? Ijaarsa. Ijaarsa nu feesisa. Ijaaramuuf hoo maal nu barbaachisa? Dinagdeedha. Anis beeka, atis beektaa. Sanbataa sooradhu jedhe namichatu tafkii wareegee jedhan. Tafkii wareegeetu sanbataanii tafkiin sii fidaa kana naa godhee kadhatee wanti sun saaf taanaan guyyaa wareega isaatii sana tafkii qabatee geesseedha. Yeroo achi ga'u lafa jilbeenfatee tafkii lafa kaa'uuf gaafa inni gad jedhu tafkiin harka taf jettee baate. Achumaan fidiyoo dhimma isaatii jedheenuma fakkaata gaa. Atis beektaa anis beeka sanbataa sooradhu jedheedha. Isinis beektu anis beeka waan an jedhu badda. Ijaarsaaf wanti nu barbaachisu dinagdeedha. Dinagdeen kun akkamitti hojiirra oola? Sammuu sabummaatii yaaduudhaan, sammuu dhuunfaatii yaaduudhaan. Ani abdiin sammuu dhuunfaa yoo yaade har'a akka salphaatti biliyeenera ta'uu nan danda'a. Sammuu sabummaatiin yoo yaade garuu yeroo natti fudhata. Maaliif saba baay'ee kana amansiisuudhaaf yeroo fudhata waan ta'eef. Kanaaf abdiin kutatinaa, hin fiiginaa, lafatti of darbattanii baatanii hin deeminaa. In ture jettanii, hin qancare jettanii qabsoo irraa hin baqatinaa. Waan isinitti fakkaatu qofa hordofuudhaanii qabsoos maqaan balleessina, qabsaa'otas maqaan balleessina, hogganaas maqaan balleessina. Hogganni waan dogongore yoo qabaate kallattiidhaan hogganni sun nama akka kootiiti, nama akka keessaniiti. Teessoodhaan quunnamuu ni danda'ama. Nan quunnamii yoo jedhe immoo namni sun hoggana miti dhiisi. Hogganni odeeffannoo tuffatu hogganaa miti. Hogganni odeeffannoo tuffatu hogganaa miti. Na yaadadha yeroo ijoollummaa kooti baay'ee saawwanti sine garuu saawwan amma tokko tikseera. Tikeen saawwa tiksitu odeeffannoo walirraa fudhatti. Kaleessa gama battalaatti saawwa eenyutu yaase? Loon eenyu, karra eenyutu gama battalaa oole? Karra eenyutu gama oddoochitaa oole? Karra eenyutu gama haadha baaroo oole? Karra eenyutu laga boddii oole? Karra eenyutu waldaatti yaa'e? Kana wal gaafatti ijoolleen. Kana maaliif bakka bakka sana wal gaafatu beektu? Bakka margi gaariin jiru. Kaleessa karri guddaan gama battalaa dheedaa ole taanaan har'a karri xiqqaan gama battalaa yoo dhaqe rakkina qabu. Maaliif hin fixu karri guddaan? Karri guddaan sun deebi'ee har'as gama battalaa yoo dhaqe garuu gami battalaa ni qoddaawa. Marga gaa argachuu hin danda'u jecha. Kanaaf waliyyaafatti guyyaa 2-3 guyyaa 4-5 bakki tokko biqiluu qaba jechaadha margi. Kanaaf waliyyaaffachuudhaanitu loon ishee bobbaafatti. Tikeen loon tiksitu jechaadha. Ijoolleen daa'imman walirraa iyyaafachuudhaan akkamitti waliyyaafatu? Eloo'ee dhaatu gamaaf gamana taa'anii sagaleedhaan eloo yaa gurbee kaleessa isa ooltee, eloo yaa gurbee karri kee akkam oolee, eloo yaa gurbee eessarra bobbaaftee, eloo yaa gurbee eessaa obaafattee, eloo yaa gurbee karri warra gamaa, eloo yaa gurbee siijjiin bobba'e moo, eloo yaa gurbee kallattii kamoolee. Kana wal gaafatu. Har'a hogganni keenya tikeen illee
lafatti loon bobbaastu wal gaafachuu ishee irraan kan ka'e barnoota tikee irraallee fudhachuu qabu. Tuffachuun qabu. Kanaaf inni odeeffannoon tuffatinaa. Fakkeenya 2008 isinii kaasa. Dursa 2007. Gaafa dhaaba Atbaa'oo jedhamu dhaabbatee xalayaan harkaan barreeffame adda bilisummaa Oromoo waajjira adda bilisummaa Oromootti ergame. Adda bilisummaa Oromoo yeroo sana rakkina guddaa hin qabu ture. Humna guddaa qaba. Waraanni zoonii kibbaa keessa jiru waraana guddaa. Waraanni bahaa keessa jiru waraana guddaa. Waraanni dhiya keessa jiru waraana guddaa ture. Kan akka Jaalalaggasaa Wagiifaa dabalatee jecha warra yeroo sana lubbuun jiran. Haa ta'u Atbaa'oon dhaabbachuudhaaf adda bilisummaa Oromoo koree isaa gurguddaa addaan caccabsuun dirqama. Kanaaf koreen sun dhaabbachuuf immoo Naayiroobiin isaaniif bu'uura isaanii ture. Namoota gurguddaa hogganoota dhaaba keessa jiran namoota 3 qabachuudhaan nama Naayiroobii keessatti mana kompiitaraa banee hojii kompiitaraa hojjetu. Kompiitara nama barsiisu. Barreessaa godhachuudhaan hojii isaan hojjetan inni tokkoffaan adda bilisummaa Oromoo keessa koree olaanaa hogganoota olaanaa addaan baasuu cabsuu. Isaan keessaa namoota guddaa qabachuudha. Dhaaba sana dhaabuudhaaf. Dhaabi sun maaf dhaabamuun barbaachise? Biizineesii nama dhuunfaa kanan dura isiniin jedhe sanaaf jecha. Biizineesiin kun maal ture? Biyya UK irraa fandii argachuuf ture. Fandiin maaliin? Maallaqa mootummaa kan hin deebine. Biyya Ameerikaa naannoo Minnesota fandii argachuuf ture. Maqaa sanaan Atbaa'oo ka jiru sanaan jechaadha. Tokkummaa adda bilisummaa tokkummaa Oromoo. Namni beeku nama muraasa beeka. Warra biizineesii kana hojjetan namoota gurguddaa 3 adda bilisummaa Oromoo keessaa qabatan. Namoonni kun immoo akkuma tasaa ta'e nama kaleessas hojii biizineesummaa kana jaallatanii. Namni maaf kana jaallatee jennee nama sana komachuu hin qabu. Fedhii isaati. Kuni har'a teenyee gaafa duuba deebinee 2007 laallu abjuu guddaadha. Yeroo sana maan dubbanneerra. Yeroo sana maa waan jedhe jenneerra. Yeroo sana maan waa hin argisiisin argisiifneerra hanga alaabaa baasnee dhaabatti erginutti. Alaabaa isaan qopheeffatanii lafa kaa'atan, seera isaan baafatan, koree isaan ijaarratan wajjiniin kan isaan irratti mallatteessan waraqaa waliigaltee isaanii wajjiniin adda bilisummaa Oromootti ergameera. Maaltu ta'e? Hogganoonni adda bilisummaa Oromoo isaan keessa waan jiraniif walii isaanii maqaa wal baasuu hin barbaanne, wal gaafachuu hin barbaanne, wal qorachuu hin barbaanne. Maal ta'an? Suutaan wal hordofuu barbaadan. Kana jechuun maal? Haqaa guddaan udaan fidaa isa jedhaniifi. Har'a makmaaksichi sana dura mammaakamee waan jiruufi haqaa guddaan udaan akka inni fidu beekuun kan keenya kan hogganoota gaafa sana hojiirra jirru sana ture jecha. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessa koree olaanaa keessa namni 3 rakkina akkanaa qabu. Dhaaba Atbaa'oo jedhamu dhaabuudhaaf deemu. Dhaabi kun immoo yoo milkaa'uu dhaabaati. Maqaa adda ta'e kan uummati Oromoo faana bu'uu danda'u abdii guddaa kennuufiidhaanii uummata Oromoo of faana hiriirsuudhaan waraana adda bilisummaa Oromoo bakka inni jiru golee arfanuutu addaan baasuudhaan biyyatti galchuun karoora keenya jedhanii
lafa kaa'atanii isaan jiran xalayaan kun waraana adda bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa keessa jiran nama lama har'a lubbuun jiru. Gaarummaan isaa namoonni kun lamaan har'a lubbuudhaan jiru. Abdiin eenyu? Abdiin okkolu sun qaamaa hir'uun sun eenyu inni kana dubbatu yoo jedhan namoonni lamaan gaafa sana Naayiroobiitti dhuftanii 2008 keessa alaabaa harka koorraa fuutanii barreeffama kompiitara keessaa baafame harka koorraa fuutanii xalayaa harkaan barreeffame harka koorraa fuutanii walitti qabatanii fudhatanii zoonii kibbaatti gara waraanaatti kan gad deebitan har'a lubbuun jirtu. Namni tokko zoonii kibbaa keessa kan jiru, namni tokko Eertiraa keessa kan jiru har'as hojii kan hojjetaa jirtan jechuudha. Isinan jaalladha, isinan kabaja. Garuu odeeffannoon gaafa sanaa otoo battaluma sana qorannoon ta'ee namoonni kun qoratamanii yeroodhaaf akka hojiirra dhaabbatan ta'ee bakki itti godhamee odeeffannoon kenname sun gaafatamee bira ga'ameera ta'e waraanni zoonii kibbaa addaan cabee hanga wal ajjeesuu ga'ee maallaqatti kenname irratti illee lubbuu walii hanga wal baasuu ga'ee inni kaan hidhannaa hidhatee jiru fudhatee diinatti hin kennamu ture. Waraana bosona keessa jiru waamanii TV biyya ormaatiin waraabanii akka isaan miidiyaa irratti dabarsan otoo waan sun hin raawwatin dura baatii 2 dura isinitti himu. Akka sagantaan sun qophaa'e akka televiizhiniin Keeniyaa yookaan immoo CNN biyya Awurooppaa keessa jiru waraana sana dhufee waraabe baajeta jara sanaatiin akka waan gaarii ta'etti akka waan adda bilisummaa Oromoo addunyaa irratti beeksisuudhaaf dansaa ta'ee tokkotti dhoksaa waraanaa waan inni nyaatu dalagaasaa guyyaa guyyaa lafanni oolu bosona keessa seenanii akka isaan waraabuuf sagantaa baafatan dursee kan isinitti hime har'a jira lubbuunii arraba koo kana. Arraba koo anarra ittiin miidiyaa addunyaa irratti akka dhaga'amuuf taa'ee ittiin haasa'u kana. Galgala waamamtanii teessanii isinitti himamee waraanatti gad deebisanii waan sun otoo hin ta'iniin dura waraana akka amansiisuu dandeessan wanta boodaan dhufaa jiru kana waraanni akka hin fudhanne dubbiin dubbii sobaa akka ta'e akka milkaa'inni jedhamu sun hin jirre meeshaan birrii doolaara miliyoona tokkoof walakkaadhaan bitamee dooniidhaan fe'amee dhufaa jira jedhamee akka dubbatamuuf ka'e Oromiyaan baatii 3 hanga 6 gidduutti bilisoomti jedhamee akka dubbatamuuf sagantaan ba'e waraqaa irratti kan barreeffame harka keessanitti fuutanii deemtaniitu dhageessaniitu kan isinitti dubbate arraba koo kan nama biraan otoo isinitti dubbate ta'ee ani har'a irra deebi'ee dubbachuun nan barbaachisu. Dogongorri kaleessa ta'e sun har'aan kana waan hojjetamaa jiruuf sababa guddaa. Otoo immoo gaafa sana waanni jedhame sun battaluma tarkaanfiin barbaachisaan waajjira adda bilisummaa Oromoo keessatti fudhatameera ta'eeti. Guddinni qabsoo bilisummaa Oromoo, dagaaginni gola qabsoo bilisummaa Oromoo zoonii kibbaas ta'e zoonii dhihaa, zoonii bahaa har'a akka waan haaraatti sichi socho'aa tarkaanfii fudhataa kan jiru miti. Kan cabsee waraana banee Oromiyaa bilisoomsuuf galmatti dhiyaatu ture. Akkas jedhee yaada. Akkasittan tilmaamas. Kanaaf waan kun waan darbe maakaas taa'u yoo jettani akkasin haartaniif miti. Akkasin dabaltaniitti yaaddanii waan har'a keessa jirtan warra biyya keessattis gubataa jiran
dhaabilee siyaasaa warra biyya keessattis akkanumaan ba'anii ajandaa dhaabbatan qabne irratti boo'an, ajandaa dhugaan keessa hin jirre irratti falmii geggeessan, teessoo paarlaamaa dhugaan keessa hin jirre, paarlaamaa sagalee uummataa hatu, paarlaamaa dhugaa sitti argisiisee sobaan sirratti dalagu wajjiniin ta'anii warra mormii godhan, isin jirtu jedhanii warra isin abdatan, qabsoon garuu achuma kataa'u har'a akkasinitti yaaddanii eenyutu bakka bu'uu qaba? Dhimma siyaasaa irratti eenyutu bakka bu'ee qabsoo kana lafanni jiru tokko jedhee fuulduratti adeemsisuu danda'a? Yoo kallattiin irra deemaa jiru sun kallattii sirrii miti ta'e kallattii biraa akkamitti barbaaduu hin danda'amu? Wanta fala fiduu danda'u. Dhugaan jiru hundi dhoksaan jiru, icciitiin jiru hundi saaxilamee diinni beeka. Diinni of harkaa qaba, beeka. Waan torbanni kana keessa baatiidhuma amma keessa jirru keessa jechaadha. Interview yookaan gaaffiif deebii namichi Siyyee jedhamu namoota dhuunfaa wajjin godhe tokko ilaaleen ture. Akkasumas Abbaay Tsahaay nami jedhamu dhiheenyuma kana torbanuma tokko keessa godhan jarri kun waan isaan dubbatan dhaga'een ture. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo eessa akka inni jalqabe, maalitti akka inni tureef, akkamitti akka inni jiru guutuu guutuutti isaantu ilmaan Oromoo qabsaa'ota Oromoo caalaatti isaantu beeka. Sababiinsaa icciitiin gola qabsoo Oromoo keessa jiru harka diinaa keessa waan jiruuf qabsoon bilisummaa Oromoo hanga'ee Oromiyaa guutuu wal ga'ee uummaticha kaasee uummata waliin ta'e uummata keessa dhaabbatee uummata sochoosee wal faana bobbaasee galmaan ga'uudhaaf hojjechuu kan inni hin dandeenyeef sababiinsaa kanaaf. Diinni bargaanfatee kan inni taa'u waraana 300 waraana 400 kan inni leenjifachuu danda'u waan nyaachifatu qaba. Meeshaa waraanaa hidhachiifatu qaba. Oromiyaadhumarraa qotee Oromiyaadhumarraa burqisiisee Oromiyaadhumatti dallaattiin ijaara jecha. Akka Oromoon inni ala ba'ee deebi'ee Oromiyaatti hin seenneef. Sababiin isaa maali? Nuti waliigaltee hin qabnu. Waliigaltee hin qabnu gaafan jedhu aadaan silaa waliin nu fida, afaanni silaa walitti nu fida. Afaanuma ittiin haasa'u kana kan gattaa'ee jechoota muraasa akka isaaf ta'utti keessaa fuudhee hiikee alagaaf akka tolutti narratti odeessu nama kumaatama. Isan jedhe kana waan qaqqajeelaa anamma dubbataa jiru achitu kana ta'uu qaba. Fallisaa kana jedhee isan dubbadhu kan ammoo namni fuudhee hiikaatti kennee hojiirra oolchuuf irratti hojjetu hin jiru jechuuf hin danda'amu. Namni dhugaa dubbatu yeroo hundumaa Oromoo keessatti nama qofaa marraa ta'edha. Isa kana wanti jechuu barbaada. Wanti irraa haasa'us isa kana. Wanti irraa dubbadhus isa kana. Ankoo dubbii qofa miti. Fala barbaada. Fala barbaada. Kaleessa wanti ta'e har'as ta'aa jira eeyyee. Akkamitti dhaabbachuu qaba? Fallisaa marii gattaa'anii otoo waliin dhoksin dhugaa jiru walitti himanii fuulduratti sagantaan calqabarraa kaasee dubbachaa ture qindeessuu danda'udha. Bahaa dhiha, kaabaa kibba, giddugala yaada tokkoon karaa tokkorra guyyaa tokko waan wal fakkaataa tokkorratti uummaticha hiriirsuu danda'udha. Yoo xiqqaate harka caalaa dammaqsuu danda'u. Qabsoon bilisummaa Oromoo uummata keessa dhaabbachuu danda'u. Uummata keessaa alatti dagaaguu danda'u. Alatti dhaabbate uummata keessa dagaaguu kan jedhu bara dheeraa fudhata. Akkuma kana dura. Garuu maalinni golli qabsoo bilisummaa Oromoo uummaticha keessa ta'uu qaba. Uummaticha keessa dhaabbate alatti harka bal'ifachuu qaba. Alli maal isaa ta'a? Wiirtuu dugdaa isaa ta'utu irra jira jechaadha. Maaliin? Dinagdeedhaan. Dinagdee wal bira dhaabbanna gaafa jennu na nyaachisi na obaase isiniin jechaan jiru.
waajjira bilisummaa Oromootti maallaqa ergiitii isaaniin bakka isaan jiranitti mana kiraayii irraa kaffalisiin jechuu siin jechaa hin jiru. Akkaataa itti Oromiyaa keessatti waraanni jiru nyaatee leenji'ee uffatee meeshaa ga'aa of harkatti qabatee galaa ga'aa qabaatee humna ga'aa horatee furga'ee waraana banee Oromiyaatti dallaa ta'uu akka inni danda'u irratti waliin hojjechuuf wanti nu dura dhaabbatus hin jiru. Dandeettii ga'aa itti qabna. Siyaasa isa formaayyuu Awurooppaan akkas ture, Ameerikaan akkas ture, Awustiraaliyaan akkas ture, Jaapaaniin kana ture, maaloon kana ture, Raashiyaan akkasii jenneetu bebbeekoon hedduun siyaasa alagaa ormaayyuu tarreessa kitaaba meeqa barreessaa jira. Kanaaf inni sun Oromiyaadhaaf hin hanqata jedhee yaadu. Kanaaf dandeettii keessan isa qabdan Oromiyaatti gadi fidaa. Waa'ee Oromiyaa akkamittiin Oromiyaan ijaaramuu qabdi, ilmaanni Oromoo maal gochuu qabu, eessarraa jalqabuun nurra jira, qabsoon bara dheeraa amma kana dhufee as ga'e kun akkamitti furga'ee galma sana ga'uutu irra jira. Barreessaa taa dubbadhaa waliin mariisisaa. Inni waa barreessuu danda'u isa waa barreessuu danda'u haa Dookteriin Oromoo dooktera Oromoo argu, barataan Oromoo barataa Oromoo haa beeku, barsiiftuun Oromoo barsiiftuu Oromoo haa beektu. Armeen Oromoo guddistuu maatii akkaataa aadaa guddistuu maatii sana akkatti qabuu dandeessu wal arguutu irra jira, wal barsiisuu qabdi. Hundumtuu daldalaan Oromoo daldalaa Oromoo wajjin wal argee waliin kaampaanii banuu danda'utu irra jira, daldala guddaa banuutu irra jira. Qofaadhuma isaa deemee dhaqee fooqiidhuma tokko qofa ijaaree fooqiima sana keessatti daldala mataa isaatii banatee taa'ee ani sooressa jechuun sooressoota akka isaatii fooqii kan qaban nami dhibbi fooqii tokko ijaaruurra nama dhibba ta'ee walitti qabamee gabaa galma guddaa tokko bakka tokkotti ijaaruutu guddina biyyattiitiif hundeedha bu'uura. Nama dhibba qabbaa qabeenyaa dhibba yoo qabaanne fooqee dhibba Finfinnee keessatti nu ijaaruu keessanirra galma gabaa guddaa Oromiyaa Finfinnee keessatti tokkicha isaa yoo nu ijaartanii galiin isin irraa galfattan illee isa isin dhuunfaan argattanir harka dhibbaan caala jedhee tayyaada. Nan beekaa akkaataa biyya alaatti guddatan siistemii isaanii dubbisee ilaaleera, qoradhee ilaaleera, bira ga'ee ilaalee waan inni fakkaatu ilaaleera. Kanaaf ilmi Oromoo tokko kana irratti yaaduu qabna. Abbaan qabeenyaa Oromoo kana irratti yaaduutu irra jira. Dhibba yoo taatanii walitti qabamtanii qabeenyaa keessan sana walitti fiddanii galma guddicha gabaa guddaa tokko yoo bantan Oromiyaadhaaf sun ga'aadha. Ilmaan Oromootiif sun ga'aadha. Isiniifis ga'aadha irraa hafaa isinii ta'a. Isa kanatti yaada. Biyya alaa keessa warra jirtan walitti kottaa waan tokko waliin uumaa. Inni isin waliin uumtan sun walitti isin fida. Walitti isin harkisa, walitti isin jabeessa. Maatii isin boodaan dhalataa dhuftu kana tokko godha hundee walitti jabeessaa deema. Kanaaf waa walitti qabaachuu danda'a. Saba koo isinan jaalladha walitti qabamaa. Kana waan ani isinitti himuu barbaadu. Waa walirraa buufachuuf miti. Wanti ni guddinaan walitti himuu nurra jiru, wanti ni wal jajjabeessuu qabnu inni guddaan maal inni? Dandeettii isa qabnu, isa dhuunfaadhaan qabnu akka sabaatti walitti argisiisuudhaan waliif finnee, walitti cuunfinee waan gaarii ta'e tokko, yaada gaarii ta'e tokko waliin tumsinee ijaarree baasuutu nurra jira. Dhaloota har'aa akkasitti barsiisuu qabna. Dhaloonni har'aa akkasitti guddatuu qabu. Eenyummaa isaanii beekanii guddachuutu irra jira. Qabsoon maal akka ta'e, eessatti akka kufne itti argisiisuutu nurra jira. Kufaatiin hin kufne dhaloonni har'aa kun akka inni hin kufne barsiisuu qabna jechaadha. Itti himuu qabna. Kottaa dhaloota har'aan kuffifnu. Wal taanee, wal faana dhaabbannee, wal haa ijaarruu,
Kun dhaamsa kootii maqaa Oromummaatiin hunduma keessan isinin jaalladha. Galatooma.